Harka fuunee akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota keenya jaalatamu. Nageenya keenya kan kabajaa fi ulfinaa bakkuma jirtan maratti isinaa dhaqqabu jecha. Daawwannaa keenya kanarraatiin gara godina Harargee Bahaa aanaa Gooroo guutuu bulchiinsa Gandaa Saphaloo isin daawwachiifnaati. Hamma xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa kan isiniin jiru anis Muhammad Ahmadi. Gamanumaan akka nu daawwattan kabajaadhaan isin affeerram. Akkuma hoggansi Jijjiramaa gara bulchiinsa Gandaa Saphaloo gadi bu'etti akka aadaa Oromootti sirna wal harkaa fuudhinsa aangoodhaatis kabajaa fi jaalalaan kan gaggeessanidha. Egaa aangoo wal harkaa fuudhanii booda waajjira ijaarrachuudhaaf hawaasa mariisisanii hojjetanii hojjechiisuudhaaf hoggansi Jijjiramaa ijaarsa waajjirichaa kan eegalanidha. Egaa hawaasni keenya bal'aan ijoolleen baratte sharaa keessa teessee nu tajaajiluudhaan hin malle jechuudhaan mukkeen manaan ijaaran irraa fagoo ta'ullee kiiloomeetira 30 deemuudhaan magaalaa Baroodaatii Bargamoo fidatanii bulchiinsi Gandaa Saphaloo waajjira miidhagaa kana ijaarrachaa kan jiranidha. Dubartoonni keenyaas akkuma aadaa Oromootti yeroo waajjira kana ijaaran sophaataa fi waa hundaan bira dhaabbachuudhaan waajjira kana ijaaraa kan jiranidha. Egaa waajjira kanaas akkuma daawwachaa jirtan kanatti koraa irratti baasanii akkuma ammaan tana daawwachaa jirtan kanatti zingoo irratti baasanii miggaarri isaatis kan xumuranidha. Egaa waajjira kana shaatti akkuma xumuraniin bulchiinsi Gandaa Saphaloo hoggansi Jijjiramaa kunis hawaasa keenya mari'achiisuudhaan waajjira kana maraganii akka fixan kan taasisanidha. Egaa hawaasni keenya bal'aanis marii hoggansa Jijjiramaa kana fudhatanii gamtaadhaan dhaabbatanii waajjira kana dhagaa fi simintoodhaanis bu'uura isaa hidhatanii simintoo godhanii akkuma ammaan tana daawwachaa jirtan kanatti qalamaas godhatanii bifa daawwannaan isaa akka gaariitti nama hawwachiiftu kanaan waajjira kana xumuratanii kan jiranidha. Egaa akkuma waajjirri kun ijaaramee xumuramee bulchiinsa Gandaa Saphaloo kana keessatti koreen supparviizinii aanaa Gooroo guutuu daawwannaa waajjira kanaa gaggeessanii kan jiranidha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya jaalatamoo dura bu'aa bulchiinsa Gandaa Saphaloo kabajamoo obbo Abdii Abdallaatii wajjiniin nutis daawwannaa waajjira kanaa irratti gaafii deebii taasifnee jirraati. Hamma xumura qophii keenyaatti nu waliin daawwadhaa isiniin jennaan. Ani Abdii Abdallaa Mumeeti. Keen hojii xiyyaa bulchaa Ganda Saphalooti. Hayyee meegaa milkaa'ina waajjira kanaa akkamitti irra geessanii? Milkaa'inni kanaa kan hawaasuma Ganda Saphalooti. Akkaatuma kallattii haaree gubbaadhaa gakkannameen gurmaa'insa haaree kan lafa qabsiisuudhaaf murannoodhaaf ejjennoodhaan hawaasni Ganda Saphaloo kaka'umsa isaaniitiin sadarkaa kanarra ga'ee jechuudha. Hirmaannaa asirratti hanga barittiin gammadanii isaa badabarratti qabeenya isaanii guutuu fi humna isaaniitiin tajaajila kana guutuu akka godhamu hawaasni sadarkaa kanarra geessan jechuudha. Akka dhufaniin marii asirratti gaggeeffamteen waan ittiin gatiin dhufame sana isaa badaba ittiin gammaduudha. Sadarkaa kanarra akka gahuun humna isaaniitii fi qabeenya isaaniitiin sadarkaa kanarra geessanii jechuudha. Jalqaba duraati irratti hawaasa mariisisanii waan kana isinii goonaa jaanii hawaasa irratti hubachiisuudha. Sadarkaa kanarratti akka deeman akkasitti haamamte jechuudha. Sanirratti humna isaaniitii fi qabeenya isaanii hawaasni kun waan asirraa achi kaa'anneef waan ittiin deemsisan hawaasa kana ibsite taanaan hawaasni murannoodhaaf ejjennoodha qabaas hawaasaniitiif sadarkaa kanarra geera. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya jaalatamoo qophiin daawwannaa keenya bulchiinsa Gandaa Saphaloo
bakka iddoo dhaloota Sheek Bakrii Saphaloo hayyuu hayyottanii kan gaafa Afrikaa abbaa qubee afaan Oromoo daawwannaan achitti taasifne kan hanga ammaan tanaatti daawwattan kana tureeti. Qopheessee dhiyeessuudhaan akka isinii waliin ture Muhammad Ahmadi. Torban yoo Rabbi jee qophii wal fakkaataa biraatiin hamma walitti deebinutti har'aaf gama kiyyaan nagayaatti.